yaa obboleettii tiyya tan islaamaa tan dhiirtii sooshaal miidiyaa adda addaati irratti laayivii nama kumaatama duratti siin jaaladha jettee si janajjantu. Yaa ta'atiis yaa gurbaa akkanaa siif ciisa dhabe siin jaaladha si malee jiraachuu hin danda'u siifin gaggaba siifin du'a jettee ganamaa galgala kabajaate sooshaal miidiyaa gubbatti gurgurtu. Gurra heebanii na dhageeffadhu, gurra qalbii qaawun na dhageeffadhu, dhugaa waan jirtuun sitti hima. Dhiirte arra'ati sooshaal miidiyaa irratti afaan wajjiin bantu tayoo ol kahii qaama keena agarsiisisin jette ol kaate akka inni fadhu hunda ummata kumaatama irratti ati taatuuf tayoo suuraa naa ergi jetteen suuraa akka hin qabne hunda itti ergitu ta viidiyoo wajjiin haasoytu wallaahi alcaziim dhiirti akkasiisan kabajaatee hin barbaaddu si fuudhuuf hin deemtu. Obboleettii tiyya sochiin arra'ati maraatummaan fadhinnaan sooshaal miidiyaa irra gootu jiruu teeta boru fuudhaa heeruma keeti irratti dhiibbaa guddoodha qabdii jechuudha. Arra'ati tabaaf jettee gizee gurbaan ol kaysiin jette ol kaatee dubbee keetii fi dura keetii fi qomateetii fi rifeensa kee hunda dhibantee itti agarsiistee atteenshiina arkachuuf jecha faalawara hedduu arkachuuf jecha namni tan akkanaati naan haajaaniif jecha akka gurbaan siirraa barbaadu hunda laayivii irra baatee taateef wallaahi al'adiin gurbaan san si fuudhuun deemu. Namni si jaalatu ka si fuudhuuf deemu ka bultiif si barbaadu si sattara. Obboleettii tiyya sattaradhu, rifeensa kee sattaradhu, qomatee sattaradhu, akka maraatu as garagali achi garagali qucci bidiggii ol kayi gattaay maarree godhi siin hin jiru obboleettii tiyya. Kanaaf rabbi subhaanahu wa ta'aalaa ibsi haa yaadachiisu. Wanti ati arra gootu hundi mazgaba keetirra si katabamaa deemti. Viidiyoon arra ati waraabde, laayiviin arra ati seentee dhiichiste hundinuu wallaahi siif ol kaayyamti bultii teetirratti rakkoo fiduuf teessi guyyaa boru. Dhiirti arrasii akkana dhawattu si arkitu intalti tuni ilmaan naa guddisti je'ee jaartiif si abdatee si fuudhee bultii si wajjin hin jaaru. Hundi ammuma afaan si wajjin banee yeroo sitti gubuu sitti fayyadamuuf jecha si wajjin qoflee taphata malee boru wallaahi fuudhaaf sin barbaadu. Obboleettii tiyya ifirra kisheessin if qaaleessi if eeggadhu waan sooshaal miidiyaa irra gootu if eeggadhu.